Ashamaar kafuun hijra jirtu ilmaan Oromoo nageenya badhaadha. Ani nagaa kootti galata Rabbii isin akka nagaa jirtan hin baga jiraattan. Asuma warri maatii kiyyaa hin taane akka maatii kiyyaa naa taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Egaa har'aan kana waanuma ittiin hayyoota keenya ibsan jechumaan dhabeef jechumaan natti qaate. Akkam nu qaanfachiisanii akkam nu yallaasisan. Maali yoo jettan nuti warri dalagatu jiru. Hayyoota keenya maqaa isiniidha. Baqqalaa Garbaa, Amsaa Booranaa, Jawaar Mohammad. Hidhamtoonni siyaasaa hundi isaanii nutu dagate, natu dagate, isinti dagate. Isaan garuu ammallee saba isaanii faana jiran, ammallee nu faana jiran, ammallee nu dagan, ammallee nu yaadatan. Iddoo rakkoon saba keenya jirutti ammallee dura jiran, ammallee bira dhaabbatu jiran. Mee of ilaala warri daaspooraa, mee of ilaala warri alaa, mee of ilaala warri biyya Arabaa jirtan. Mee hundi keessan kun madaala. Nuti maal goone saba keenyaaf? Nuti saba keenyaan maal taane? Uummata Boorana keessatti akkas ongeedhaan beelaan horii dararamaa jiru keessatti akkasumallee jidda kiiramuu keessatti taateen hin taane taateen badaa uummata keenya irratti raawwate iqee isaaniirraa buqqa'anii kabaqatanii bakka biraa qubatanii jiraniif tumsa isaan 10 mana hidhaa keessa taa'anii qarshii waan qabanirra ofii isaanii eegumsa akkamii keessa otoo jiranii afaan qawwee jala taa'aniitu saba isaanii yaadatan. Waan ajaa'ibaa waan addaa dalagan. Kunoo rifaatuu guddaa naasuu guddaa bilisiginnaaf fidee jira. Maaf itti fide yoo jettanoo? Bilisiginnaan garaa ishee malee garaa saba isheef hin yaaddu kaa. Bilisiginnaan saba isheef hin taatu kaa. Sabaaf hin yaaddu garaaf yaaddu waan ta'e. Aangoo barbaadanii duraanis Baqqalaa Garbaa, Amsaa Booranaa saba isaaniif dhaabbatan sababa sabni bal'aan kun isaan jaallatuuf mana hidhaatti nurraa ukkaamsanii taa'uun isaanis ni yaadata. Badii tokko malee amma guyyaan irraatti guyyaa 40 Oromoof jecha nyaata malee taa'anii kun waggaadhaaf jeemeeqa keessa jira mana hidhaa keessa. Isin garuu gadbaanee dubbannee eeyyinee takkaatti ol galagalle namni isaan yaadatu hin jiru. Namni du'aa godhaafi jirtan meeqan keessan. Wanti harka namaan dhadhabame, wanti namaaf hin dhadhabame kadhataaf inuma danda'a. Namaaf inuma kan dhadhabame waaqayyoof hin danda'a. Rabbi keessa Rabbi tokkochaaf hin danda'a. Otumaa qabeenyaa dhiistanii hiyyuu gadi bahuu dhiistanii maaloo hayyoota keessaniif hayyoota Oromoo akka saba isaanii beelaa jiru. Saba isaanii ofii isaanii utuu maal keessa jiranii beela saba isaanii dhadhabanii hongeedhaan dhumaa jiru yaadanii waan qabanirraa kennaniif jiran. Waan qabanirraa gumaachaniif jiran jechuudha. Saba isaaniif kaa sabaaf hidhaman garaaf hin hidhamne. Dhugaaf hidhaman dhugaaf dararaman. Dhugaaf cinqaman dhugaaf ukkaamsaman. Ammallee dhugaan isaan hin dagatiin. Sabni Oromoo yoo dagate yoo namni dagate Rabbi tokkichi isaan hin dagatiin. Haqa qaban haqaan irra ga'an. Fedha bilisiginnaan irra hin geenye dhugaa isiniin jedhan. Isaan fedha Rabbi tokkichaan irra ga'an. Amantii isaaniitti jaboo saba isaaniif jaboo jajjabee sammuun isaanii garaa isaaniif kan hin ajajamne kan hin bitamne kan saba isaaniif jiraatu. Jiraatanillee maal mul'isa kunne? Du'anillee saba isaaniif jiraatanillee saba isaaniif. Kanarraa mee barumsa fudhadhaa. Mee barumsa fudhadhaa Oromoon sabni bal'aan mee ka'aa dammaqaa. Mee takkaa firii Jawaar Mohammad, firii Baqqalaa Garbaa, firii Amsaa Booranaa, firii hidhamtoota siyaasaa hunda qeerroof qarree
dubartii garaa baattu kan mana hidhaa keessa jirtu mee firiijidha takka gadi baati. Just foora Hacaaluu Hundeessaa jedhame hin ba'a dhugaan isaa yeroo eega malee. Dhugaa kan ukkaamsee kan awwaalee irra taa'eerra ofuunu guyyaatti firfirsuu qaba. Gaafa dhugaan itti galagale, gaafa rabbi itti galagale, ela otuu namni hin gaafatin afaaniin dhugaa saba keenyaa ba'uu jiran, ofiinuu himuu jiran, ofiinuu waliin nyaachuu jiran. Bilisiginnaa walii galtee jiraate jechuu jirtaniin ol nyaatu jirtee akka biddina waliin nammite. Keessattuu rifaatu guddaa, muddamsu guddaa otuu san uummata saba Oromoo Boorana keessatti dhumaa jiru. Kan immoo humna Amaaraatiin akkasitti lafarraa xaragamaa jiru jechuudha gidda giramu keessatti amma micaa sareetti ta'u bilisiginnaa inni ilaali. Amma duutuu sareetti lakkoomne siniin jedha ilmoo nama garuu isaan mana hidhaa keessa ta'anii saba isaaniif gaddani. Saba isaaniif dhaabbatan, saba isaaniif waan qaban herregan. Maaliif bilisiginnaan kana baasuu hin danda'an kaa maaliif garaaf jaallatan malee sabaaf hin jiraatan. Garaa isaanii waan jiraataniif qabeenya kennaniif hin qaban. Yoo qabaatanillee saba keenya hin gargaaru jettanii irraa hin eegina. Namni dhumaatii keejjibu fedhu, namni eessaan xarannu jedhu, eessaan uummata Oromoo lafarraa balleessinu jedhu, namni ija Oromoo hidhu, gurra Oromoo hidhu, saba beela sabaaf du'a namaaf riyaatu qaba jettanii hin yaadina. Sinii galaane uummata keenya, uummata Booranaaf, uummata kiyyaa, uummata Oromoo saba bal'aaf Waaqa tokkicha kadhanna. Dhugaa siniin jedha. Waaqa malee furmaanni tokko hin jiru. Haqaan falmatee, haqaan jiraachuu jira. Ammas haqni isaanii isaanaa baasu hayyoota Oromoo. Haqni isaanii isaanaa baasu, dhugaan isaanii isaanaa baasu. Inni biraa immoo uummatni keenya jechuudha. Otuu ofii dhiibachaa jiru, otuu ofii beelaa jiru, fakkeenya addunyaaf ta'ee jira uummanni Booranaa. Bineensi qaata nama baqatu, nama lolu, bishaan qicanii, pooppootti waan ittiin ofii isaanii fayyadamuu qaban, waan itti ofii isaanii horii isaanii obaafachuu qaban, loona qabanii, rehee qabanii, hoolaa qabanii, gaala qabanii, fardeen qabanii, harree qabanii, waan mara qabanii jechuudha uummanni kun. Kana utuu jalaa dhumaa jiru bineensa lagaa yaadatanii ana boqon horii akkamitti jedhee ilaaluu ture. As ogoo qofitti qabee ilaalutti inni bineensa lagaa nama nyaatu bishaan lagaa guuranii hayyallaa keessaa guuranii bineensi lubbuu isaa sodaaf hayyallaa keessa seenee bishaan hin raabbatu hin dhugu akka horii isaanii obaasanitti jala qabanii akkasitti obaasaa jiran. Fakkeenya addunyaaf ta'anii jechuudha Boorana keessatti. Kana hamma guyyaa har'aatti bilisiginnaa yaadattee hin beektu. Abiyyi Ahmad isaan gargaaraa jedhee saba kanaaf dhaabbatee hin beeku. Yaadees hin beeku, gaafatees hin beeku. Maaliif dhume uummanni gidda kiramus jedhanis wanti kaasan tokko hin jiru. Maaliif ree hanga cuuccisaa itti lakkaan isaan aangoo machi dheereffachuu malee garumaaf jiraachuu malee garaa saba keenyaaf dantaa tokko hin qaban. Dhugaan jirtu sanuma, dhugaan jirtu kanuma. Kana isinitti mun barbaada jechuudha. Maaliif dhugaa jirturra maaliif ejjenna? Maaf dhugaa jirtu jaallanna? Kanaaf iyyuu Oromoo yaa saba bal'aa, Oromoon ala, Oromoon keessaa ga'a. Oromoon keessa akkatti jiraataa jiru, Oromoon biyya sana keessatti akka jiraataa jiru gurra qabna, ija qabna argaa jirra. Garuu biyya kana keessa dhaladhaan Oromiyaa anantala Oromoo saba bal'aati. Garuu biyya kanatti dhaloonni kan koo Wallagga keessatti dhaladha. Wallagga keessa har'a maatii dawwallee argachuu hin dandeenyu. Dhugaa isiniin jedhan maatii dawwallee argachuu hin dandeenyu. Waan isaanirra bulan waan isaan keessa jiran adda baasuu hin dandeenyu. Otoo kan niitoorkiin kan jiraate adda baafnuuti waan ajaa'ibaatti kan dhageenyu. Kan dhumaa jiru, kan du'aa jiru haadholii keenya, abbootii keenya. Isiniin galaan jiruuf hin jiran isaanii ayidoon ani waan hin quba qabuuf hin qabu waan kan na dhalee fi kan na dhashirraayyuu jechuudha. Tokko quba hin qaban waa'ee uummata Wallaggaa. Ana duwwaa miti hiriyoonnan kiyyaa.
ijoollee wallagga keessatti dhalatte eessaan maatii dubbinu jettee kan maashal kan guyyaa xuruursitu hedduutu jira biyya hambaa keessa jechuudha. Nuti as jiraannu yaadni keenya achi jira. Maaliif ree maatiin maatiidha jechuudha. Sabni sabaa maatiin maatiidha. Dhiigni dhiigaa lafeedha dudda. Sinin galaane nuti wanta Arsii keessatti ta'us gammachuu hin qabnu. Wanta Boorana keessatti ta'us gammachuu tokko hin qabnu. Maaliif ree dudda lafeedha. Lafti Oromoo irratti kadhalate nuuf akkasidha. Oromoo saba biraa hammatee jiraatudha. Oromoo bineensa nyaachisuu baasudha yoo qabaate jechuudha. Ofii beelee kan nama baasu sabni Oromoo sabni bal'aa. Akkanatti kan garbummaa irra dheerate immoo maali yoo jettan haadha garaa gantuuf galtuu hedduu of keessaa qaba. Maal goona olduu kan qixxaatu. Ka garaaf jiraatu ka sabaaf hin jiraanne inni heddummate nu keessa. Mee akka maataan mee akka maakon. Kanaafuu wanti godhuu qabnu ammallee hiriirra akka itti fufu. Lammeeffamoo haala keessatti akka hiriirri itti fufee Jawaar Mohaammed magar tokko deeban akka mana gaannuu ba'anitti yaa saba ko yaa saba bal'aa galtanii hin rafiina. Amaanaa galtanii hin rafiina. Rafuun hin taatu yeroo rafan miti. Qeerroon biyya keessa inni kaan isaan garaa guddifadha jedhaan inni mootummaa jala baqatee jiraatu. Inni kaan immoo ani bulee barii argaa. Karaa deemeen hin galaa moo hin galuu. Maatii kiyyaa wajjin ol deebi'ee olfin argamu ol hin argu kanatti jira jechuudha. Yaadaaf yaaddatti jira. Sinii galaani. Kanaafiyyuu garuu Oromoo bineensa nyaachisaa jirurraa barumsa. Jawaar Mohaammed kan mana hidhaa keessa tahanii hidhamtoonni siyaasaa ka alattiif yaadaniif ka alaa kan dheebate ka beeleef kan yaadaniif barumsa guddaa warra qucaacii barumsa guddaa hana dabalatee jechuudha. Warri waa baasuu hin dandeenye warri sabaaf yaadne biyya hambaa keessa teenye nagaa qabnaatu dalagannu waan dalaganneerraa warra biyya keenya hin gargaarreef garuu barumsa guddaadha. Keessatti immoo namni galateeffachuu barbaadu maqaa Jawaar Mohammediin, maqaa Baqqalaa Garbaan, maqaa Hamsaa Booranaan, maqaa nama hedduudhaan akkaawuntii irratti birrii naqaa jirtan. Sinis galatoomaa. Natu kaffale minni kun kan Jawaar Mohammedii jettanii isaaniif kaffalaa jirtan. Maqaa isaaniitiin gargaaraa jirtan jechuudha saba keenya. Galatoomaa isinis hin galateeffachuu barbaadu. Egaa inni biraan namni hin galateeffachuu barbaadu. Namni isin carraa guddaa argattan daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 bira teessanitti Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaarraa Hamzaa Booranaa olumaa galatti hidhamtoota siyaasaarraa isin barumsa guddaa fudhattan. Warri carraa argattanii dhaqxan daqiiqaa 2 bira teessanii oduu ka alaa dhaqxanitti odeessitanii ka sabni keenya keessa jiru warri itti odeessitanii har'as booris dhugaa siniin jedha. Hedduu tokko isin galateeffachuun barbaadan. Hedduu isin galateeffadhan jedha. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Isin barumsa hedduu irraa argattanitti. Hubannoo hedduu muuxannoo hedduu irraa argattanii nuun qoodaa jirtan. Hiriyoottan kun meeqa jira kan hin beekan. Kan Facebook irratti wal barre. Kan Jawaar Faaduu ka dhaqee taphatu. Haasoftanii ka alaa itti haasofsiistanii akkasitti irraani. Akkasaan saba keenya yaadatan kan gootan. Kan immoo dhaqxanii barumsa carraa argattanii wajjin haasoftan. Irraa barumsa hedduu ka fudhattanii boodatti nu tajaajiluu dandeessu. Kanaafiyyuu isinillee isin galateeffachuun barbaada. Aga guyyaa walitti deebinutti nagaan naa turaa yaa Oromoo kee yaa saba bal'aa. Warri maatii margituu Oromoo utubee taatan akka sheer laayik gootan na jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qaba. Naaf jiraadha. Naaf galata.